raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Fafayyaayuu ordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa kan isa yoo ifatee fi sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata sadaasa bultii 12 bara 2019 kan isiniif dhiyeessu Hanatiikii Dhugaasaati. Hanga xumura kuffii keenyaatti nu faana ta'aaf isa hawwataa qabiyyee sagantaa keenya guyyaa irraan isin dhageessisaa. Reeffa barattoota Oromoo dilbata darbe Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti ajjeefamanii lamaanii keessaa kan barataa Huseen Amiin guyyaa irraa konyaa Baalee hona Ginneeritti geeffamuun sirni awwaalcha isaa raawwachuu odeeffannoo bilbilaan Oromticha magaalaa Ginneerirraa argannee fi haala yeroo ammaa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Waldiyaa keessa jiran kan barataa Oromoo Yuunivarsiitii Waldiyaa irraa arganne sagantaa keenya guyyaa irraan kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u dabalataanis ajjeechaa lixa Oromiyaa Maccaa konyaa Qellem Wallaggaa magaalaa Muggii keessatti galgala kaleessaa dargaggoo Oromoo tokko irratti raayyaa ittisa koloneeffataa Empire Itiyoophiyaan raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo arganne akkasumas warraaqsa akka guutuu Oromiyaatti balbalaa jiru qoratuuf gara lixa Tuulamaa magaalaa Incinneetti bilbiluun odeeffannoo guutuu Oromticha tokko irraa arganne sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'u jechaa jalqaba irratti haala barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Waldiyaadhaa guyyaa irraa keessa oolaniif yeroo ammaa keessa jiran kan barataa Oromoo Yuunivarsiitii Waldiyaa irraa bilbilaan arganne isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadhaa. Akkam nagumaa. Nagaa keessanii. Nagaa galata waaqaa neetwoorkii balleessuun isaanii namni si'a Yuunivarsiitii Waldiyaa irraa erga dheengaddaa deebi'ee isiinis barattoota biraas argachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee lafinoodhuma kaleessaa jechuun wiixatuma galgalayyuu dhagaa isinitti guuraa akka turanii fi qaamni nageenyaa dhaabateedhuma akka isin ilaalaa turedha kan dubbatamu. Meegaa jalqabuma irraa akkuma dheengadda si odeeffadhee ture barattoonni du'an ammas lakkoofsi isaanii lammamoo reeffi biraan argame jira kamadaan eessa jiru eeda attamitti bultan kibxataa irraa maal keessa jirtu? Barattoonni kan du'an kanneen lamaan sana malee reeffi biraa bakkeedha argamee eenyummaa isaa hanga ammaatti beekuu hin dandeenye gara biyyaatti garuu deebi'ee jira kan jedhan odeeffannoo guutuu nan qaba. Tole. Dabalataan dubbiin ammayyuu hundee jabeeffatee akkuma itti fufettee kan jiru makalaakiyaan waan kana to'achuu akka dandeenye federaalota makalaakiyaan lammanuu callisanii akka ilaalaa turan wanta beekamudha. Hayyee. Haa ta'u malee dabalataan guyyaa makaleessaa guyyaan dubbiin ka'ee dhagaa walitti guuraa ooluudhaan hanga galgalaatti ofirraa qolachuu yaalanii turan barattoonni Oromoo. Hayyee. Hanga galgalaatti ofirraa qolachuuf yaalanii osoo jiranii galgala keessa namoota lama rukutamanii. Mee eeda galgala barattoota Oromoo rukutaman jettu kana maqaa isaanii dhaggeeffattoota keenyatti mee? Maqaan isaanii inni tokkoffaan barataa Bayyaan Naasir weetarii waggaa sadaffaa kan baratu. Hayyee. Inni lammaffaan barataa Gaaddisaa Hasan FD waggaa lammaffaa Ikoonoomiksi kan baratu. Hayyee. Kunniin galgala barattoota Oromoo miidhaman yaalchisuutti osoo hin jiru dabalataan warra Jeneraal Hospitaalii Waldiyaa seenanii ani argee yaalchisuu eegalee warra kana lammanidha dabalataani. Hayyee. Kanneen hafan goodaatti qorra keessa
akkasumaan dirreerra bulanii hanga ammaallee bakka tokkotti walitti qabamanii qorraan aduutiin waadamaa akka jiran ni beekama. Amma tigaa gaafuma jalqaba dubbiin kun dhalatee warra du'an reeffa isaanii warra immoo madoo isaanii hospitaala waldiyaa sanitti erga geessite yuunivarsiitiitti deebitee hin gallee moo galteettaa amma yeroo kana maaltu jira gaaffii isin nu galchaa jettanii gaafataa turtanoo attam ta'e kan amma dhaga'amaa jiru barattoonni Amaaraa naannoo Oromiyaa keessatti yuunivarsiitiilee garaagaraatti baratan yeroo ammaatti mootummaan naannoo Amaaraa Oromiyaa keessaa baasee galchaa akka jirutu odeeffama. Isinoo gaaffii isin gaafattan attam ta'e mee haala attamii keessa jirtu? Ani guyyaa sanbata ganamarraa kaasee gara gibbiitti deebi'uu hin dandeenye. Hayyee. Kan du'an gara biyyaatti reeffa isaanii deebisiisaa jira. Kanneen yaala barbaadanii yaala hospitaala keessatti isaaniin yaalchisuutti kan hin jiru. Hanga saayitii kanaatti jechaadha. Hayyee. Gaaffii gara biyyaatti nu galchaa jennee gaafannee hanga ammaa mootummaan deebiinee laachuu dhabuusaatiin. Hanga ammaatti itti fufnee miidhama guddaadhaaf dararama guddaadhaan reebichaaf miidhaa qaamaa gurguddaadhaan saaxilamnee amma yoonaa dirreerra jirra. Hayyee. Kanaaf ammas dabalataan wanti hin jedhu yoo jiraate irra saba bal'aan kan naageessan mootummaan naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran hundumaa keessatti ijoollee naannoo Amaaraa deemee fudhatee gara biyyaatti deebisaa akka jiru ragaa guutuu ni qaba. Hayyee. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa nu bukkee dhaabbatee dhiiga lammii isaa dhangala'aa jiru, rafee lammii isaa cabaa jiru kana ilaalee akka guyyaa boorii osoo hin darbin gara biyya keenyaatti qofa akka nu deebisuuf ammas gurra saba bal'aan akka naageessanii isiniin jedha. Hayyee. Ammas ejjennoo cimaan nuun qabnu yoo jiraate araarama tokko malee biyya kana keessaa bahuudha. Jireenyi keenya du'aadha filas waan ta'eef yoo mootummaan nu dirmachuudha baate tasaasa gadi qabee qaamni waraanaa jiru. Akka nuufitu jennee murtoo akkasii waan qabnu adaraa gara biyya keenyaatti nu deebisuuf tumsa nu godhaasaniin jenna. Ulfaa dhugaan sagalee kee uummata Oromoo bal'aan nan ga'a. Meegaa ati hagammaatti ijoollee Oromoodhaa yaalsisaa jirtatis barataadhuma Oromooti. Walumaa galatti miidiyaa garaagaraatiin kan jedhamu nama 15 kan mada'anii nama 2 immoo kan lubbuun isaanii darbe jedhama. Atis yeroo darbe sirraa odeeffadhee bifuma kanaan natti himte haa ta'uti amma reeffi nama du'e kan biraan argamuudha kan itti dubbatte. Isa amma du'e maleessa madoon amma hospitaalatti ati yaalchisaa jirtu kun hagam barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Waldiyaadha. Hanga ammaatti barattoonni yaalamaa jiran namoota 15 guutaniiru. Namoota du'an kana wajjin nama 17 qabatamaadha. Hayyee. Nama tokkoon kana gara biyyaatti reeffisaa deebi'uu odeeffannoo guutuu nan qaba bakkeedha arganii. Tole. Eenyummaa isaa garuu bira ga'ee baruu hin dandeenye kanaaf odeeffannoo guutuu hanga ammaatti han qabu kanadha. Galatooma. Hayyee ulfaadhu fuuldurasitti deebiinsi odeeffadhaa yaadaaf dhaamsa keerraaf horii bulii nagaatti. Isinis galatooma. Sagalee nama dhageessan kun kan barataa Oromoo yuunivarsiitii Waldiyaarraa odeeffannee sin dhageessifneedha. Akkuma afaan baratichaarraa dhageessan ammoo dhaanichiif tarkaanfiin ammeenyaa garaagaraa barattoota sabaan Amaaraa ta'aniif saba Amaaraa naannoo sana jiran akkasumas tumsitoota isaaniin barattoota Oromoo irratti dilbata darbe eegale galgalas itti fufee kan bule ta'uu fi barattoonni Oromoos gara biyya keenya Oromiyaatti nu galchaa jedhanii deddeebisanii gaaffii gaafatanis nama dhaga'uuf qaama dirmatuuf dhabanii yeroo ammaatti rakkoo guddaa keessa kan jiran ta'uu barattoonni Oromoo galgala edaa rukutamanis yeroo ammaatti hospitaala Waldiyaatti yaalamaa jiraatudha kan barataan Oromoo kun dubbate. Kanatti aansuudhaan ammoo gara konyaa Baalee magaalaa Ginniiritti bilbiluun barattoota Oromoo dilbata darbe yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti ajjeefaman lamaan keessaa reeffi barataa Oromoo Huseen Amiin jedhamu gara konyaa Baalee hona Ginniiritti geeffamuun sirni awwaalchasaa guyyaa irraa raawwatu kan Oromtichi magaalaa Ginniin raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime isin dhageessifna itti dhiyaadha. Kaastiraan sanitti wareegamee har'a galchan gara aanaa Ginniir naannoo Adaanoo Kaarramagalee jedhamti. Eessa jedhamteetti? Adaanoo Kaarramagalee jedhamti. Goota aanaa Ginniir. Ayyee mucaan kun egaa yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti guyyaa 2 dura ajjeefame dhalataa konyaa Baalee ta'uusaa dhaga'amaa ture. Maqaan isaa eenyu jedhamaa? Miira akkamii keessa jiran uummanni Oromoo naannoo Ginniir? Huseen Amiin jedhama. Akkaataan isa godhame baay'ee nama ajaa'ibsiise. Gara isaa baqaqsanii eegatti martiidhaan hodhanii haadha ta'anii mormallee muranii jiranii akka inni itti ajjeefame waan baay'ee gara nam nyaatu. Waan nama uffisiisuu danda'u miti. Waan dhala ilma namaa irratti hin dalagamnee jechuudha.
Kana jechuun ammoo yuunivarsiitiin waardiyyaa qabaa deebii ammoo federaalaan eegamaa waan karoorfamee dalagame malee wama akkanumatti yookaan namni tokko raawwate jedhanii yaadamuu miti. Waardiyyaa kan birba'ee diinni akka kaampaasii kan seenee waan kana hojjechuu danda'a jedhanii waan nam yaadu. Waan dhala ilma namaa irratti hin dalagamnetu Oromoo irratti dalagamu. Halloo. Hello, hundagaa. Hasan Amiin jedhama barataa yuunivarsiitii Waldiyaa tureetu gaa yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti ajjeefame. Reeffisaa yoom dhufe amma? Reeffisaa har'a sa'aatii 8:00 galee awwaalamuu jira. Kibxata har'aa jechuudha. Kibxata har'aa guyyaa 2/7/2012 yeroo ammaa kana awwaalamutti jira jechuudha. Maatiiwwan isaa sabrii kadhatanii fi sabaa kadhiyaa Oromoon akkuma jirutti achuma jira jechuudha. Kan qofaa otoo hin ta'in amma kaampaasii keessaa barattoonni DBTU'n gallaa dibee warri hidhatan kan aftanyoota makalaakaa mootummaa kanaatii sodaachisaa jiran akka isaan baasanii galchuu hin dandeenye. Raajaa ittisa biyyaa kana ijaan arguu hin dandeenyu kaampaasii kan keessaa nurraa jedhanii daasannoo isaanii akkasumallee dhageessisuu jiranii jechuudha. Mootummaan yeroo ammaa kanatti waan kan dhaabsisuu hin danda'a. Miidiyaa kamirratti iyyuu ba'anii dubbachaa hin jiran warri miidiyaa irratti duraan dubbachuu jiru jechuudha. Egaati Oromoon bubbuleera erga ajjeefamuu jalqabe amma immoo hijuma baaseetu deemaa jira. Kan biraan ammoo barattoonni Oromoodhaa yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti ajjeefaman reeffa isaaniitu gale malee barattoonni mada'an achuma jiru. Warri kaanis ammoo nu galchaa jedhaniitu iyyaa jiru garuu qaama dhaga'uuf dhabanii aga kaleessa galgalaatti iyyuu barataan Oromoo reebamaa jira. Kaleessa galgala namni 2 madaa'ee hospitaala Waldiyaa akka inni seeneen dhaga'e. Dhimma kana irratti maal jechaa jira uummanni Oromoodhaa kan konyaa baaleetti naannoo jirtu kun amma barattoonni keenya nuuf galuu qabu jedhu moo achumatti dhumaniif callisee jira Oromoon? Akka naannoo keenyaatti nageenya eeguu haalli lubbuun ilma namaa kan baane ilma namaa haala akka jiru kanarraa akka jijjiirannu akka gaarii yaada gaarii makennetti jirra. Haa ta'uutiin aftanyoonni ammoo jabattuudhaan nam laalan. Afaan Oromoo dubbachuu qofa osoo hin ta'in afaan Amaariffaa dubbattee fakkeenyaaf walaayitumaa yoo taatutti warra fuuf jechaa uleedhaan tumaa jiran. Doomaa godhuu hin dandeenye yeroo ammaa mirgi ilma namaa sirriitti dhiibamuu jira jechuudha Itoophiyaa keessatti. Kanaan akka mataa biyyaatti Oromoonni gama isaa mirga ilma namaa dhiibuutti hin jiru. Haa ta'uuti aftanyoonni itti amantummaa waan hin qabneef sababa kanaaf Oromiyaa keessa deemuu jiran malee Oromoon itti dubbatutti hin jiru. Akkasitti immoo Oromiyaa keessatti madda achitti naannoo Amaaraatti baratamuun hin danda'amne. Wanni hin danda'amneef akkuma amma kanatti raawwatan irratti raawwatanii jechuudha. Barataan Oromoo inni achitti hafe kunis dararamaadha jira. Kaleessuma galgala yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti barataa Oromoo 2tu rukutame osoodhuma raayyaan ittisaa jiru qaamonni hidhatan kan biraan osoo jiraniitu alaa itti seenanii barataa Oromoo 2 rukutan. Barataan Oromoo kun bifa ammaa kanaan achi taa'uu qaba moo gaduu qabaa jechaa jira uummanni Oromoo naannootti jirtu? Galuu qabaa jechuutti jiran barumsi hin danda'amne galuu qabaa maatiiwwan keenya nu haa galanii jechaa jira Oromoon. Ulfaadhu gaamee akka waliigalaatti mee maal jetta dhaamsa attamii qabdu Oromoo bal'aa fi yeroo dheeraaf Oromoon bilisoomni jedhee of sobaa ture bilisummaan sun immoo kan akkamii akka ta'e amma argaadha jirra. Isa kanarratti mee Oromoon attamitti qabsoo isaatti fufuu qabaa jettaa dhaamsa waliigalaa dhaammadhuu maree keenya irraan xumurraa. Akka mataa biyyaatti akkuma kaleessa sabni Oromoo kamiyyuu akka Jeenaraal Waaqoo Guutuu Taaddasaa Birruu warri hayyoonni nu dura turan hundiniyyuu karaan isaan itti qabsoo Oromoo kanatti yaalaa turan karaa hidhannooti. Ammallee karaa hidhannoo kan malee karaan dhibii tokkollee hin jiru. Yoo hidhannoo kan taate malee qabsoon Oromoo Oromiyaa wala boonsa jennee gonkumaa ayyaana. Uummanni Oromoo hidhachuus qabaa ooboos tumsuu qabaadha natti fakkaata yaada keenya ifaa godhiitiin xumurraa. Akkas hidhachuu qabaa dhiiga ilmaan Oromoo kan jigu kana laaluu waan dadhabneef waan laaluun hin danda'aminiif gamtiyyaan. Odoo hidhatanii falmatanii irra wayyaa akkuma jarri kun falmatu jirtutti odoo falmatanii wayyaa jechuudha. Oromoon tokkummaan akkuma kalee tokkoomsanitti tokko ta'ee hidhannoo isaa odoo hidhatee biyya kana wala boomsee jedhee yaada. Kan amma dhageessan kun kan Oromticha Konyaa Baalee magaalaa Ginniir innis reeffa barattoota Oromoo yuunivarsiitii Waldiyaatti sanbata darbe ajjeefaman keessaa kan barataa Hussein Amiin guyyaa har'aadhaa Konyaa Baalee magaalaa Ginniiritti geeffamuun sirni awwaalchasaa raawwachuu kan hime Oromtichi magaalaa Ginniir gara fuulduraatti kan Oromoo baasu qabsoo hidhannoo jabeeffatuu qofa akka ta'ee fi ammatti ammoo Oromoon guutuu Oromiyaa keessaa sagalee tokkoon barattoota Oromoodhaa yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa garaagaraa keessa jiran keessatti miidhamaa jiraniif sagalee ta'e
ilmaansaa takkaawuu ijoollee isaa gara manaatti akka deebifatuuf qabsoo isaa jabeessee itti fufuu akka qabudha kan Oromtichi magaalaa Ginyii irraa odeeffanne kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime. Kanatti aansuudhaan ammoo gara Konyaa Qellem Wallaggaa magaalaa Muggiitti bilbiluun ajjeechaa suukanneessaa guyyaa kaleessaa galgala raayyaa ittisa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan dargaggoo Oromoo tokko irratti raawwate kan Oromtichi magaalaa Muggiidha raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime isin dhageessifnaa. Innis akka taanu kanatti dubbii saanfataa itti dhiyaadha. Wanti mucaa barataa tokko ture. Aanaan filloo magaalaa Muggii ganda duwwaa tokko keessa. Aanaan filloo magaalaa Muggii ganda duwwaa tokko keessatti ajjeefame jechuudha. Maqaan isaa eenyu jedhama? Sanbatoo. Sanbatoo naannoo kamitti ajjeesan jettee? Naannoo walaallee nama bukkee. Eenyutu ajjeese Sanbatoo? Kan ajjeese humna waraanaa mootummaa. Warra raayyaa ittisa biyyaa jedhan kana? Yoom kan isaan ajjeesan? Galgala. Gaafa wiixataa galgala jechuudha. Odeeffannoon qabuun ammoo mana hidhaa keessa ture achi keessaa baasanii ajjeesanii jedhama. Mana hidhaa ture. Mee maalis goote jedhanii ajjeesanii yakka qabaa Sanbatoon? Rakkoonni qabu tokkoon qabu hidhamaa ture. Kana durayyuu hidhamaa ture jechuudha. Innis atis? Bukkee haasaan qabdee deemu. Hagam mana hidhaa keessa ture Sanbatoon itti dabalee immoo maatii harka qalleessaa keessaa nama dhalatee jedhanii umuriin isaas immoo ijoolleedha jedhama. Isa kanallee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi. Maatiin harka qalleessaa mucaan kun akkoota baakkoota qabaadhaa meeshaa bukkee jira. Magaalaa Muggii duwwaa tokko dabalataa jira. Barataa kutaa jira. Isaa waan baay'ee namatti dhiyaachuu waan jiran. Amma Sanbatoo saduu qofatu hin ta'in haalumti magaalaa Muggiif naannoo sanaa yaaddessaadha jiraachuudhaaf yoo abdiin qabdanidha kan itti naan jettu. Yaaddesaa baay'ee bakka naannoo hidhamaa baay'ee yaaddesaa ijoollee baay'ee duudhamaa hidhaa keessatti afurii hojii jashan baay'ee isaa jira. Lakkoofsi ijoollee hidhamanii jiranii kun amma hin beekamaa kan guutuu Qellem Wallaggaallee ta'uu baatu kan Muggiidhaa beektaa? Kan Muggii amma naannoo nama jaatamaa jira. Achuma magaaluma Muggii keetti hidhamanii jiru moo iddoo biraatti geeffamanii jiru? Magaalaa keessaruu magaalaa. Humni waraanaa yookaan raayyaan jedhan kun hedduudha magaalaa Muggiif naannoo sana. Kan ammas hin dhageessifne kun ajjeefamuu dargaggoo Oromoo Sanbatoo Taammanaa ilaalchifnee kan Oromticha Lixa Oromiyaa Maccaa Konyaa Qellem Wallaggaa magaalaa Muggii irraa odeeffannee sin dhageessifneedha. Dargaggoon Oromoo Sanbatoo Taammanaa jedhamu kun kanaan duras yeroo garaa garaatti hidhamee gidirfamaa akka ture ta'uu fi galgala edaas raayyaan ittisa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa dargaggoo Sanbatoo mana hidhaa keessaa fuudhanii kan ajjeesan ta'uudha kan Oromtichi Maccaa magaalaa Muggii kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime. Akkuma waliin immoo quba qabnu baatiilee kurnan darbanii walitti dhufiinsaan loltoonni fi poolisoonni mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfaman duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwataa turan ammas raawwachaa jiran. Isa kan ofirraa dhaabsisuuf qabsoo hidhannoo jabeeffatuu wooboo tumsuu fi uummanni Oromoo akkuma kanaan duraa tokkummaan ka'ee falmaasaa finiinsuu qofatu furmaata waaraa argamsiisuu danda'a. Kanatti aansuudhaan ammoo gara Lixa Tuulamaa magaalaa Hincinniitti bilbiluun warraaqsa yeroo ammaatti duguuggaa sanyii qindaawaa lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiruu fi gochaalee ammeenyaa yeroo ammaatti barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee Impaayera Itiyoophiyaa garaa garaatti barataa jiran irratti raawwatamaa jiru balaaleffatuun akka guutuu Oromiyaatti finiinaa jiru keessaa kan Lixa Tuulamaadhaa magaalaa Hincinni kan Oromticha magaalaa Hincinni irraa bilbilaan odeeffanne isin dhageessifnaa. Oromtichi magaalaa Hincinnis maaliif mormiitti akka jiranii fi mormiin kun aga yoomiitti itti fufuu akka qabu akka taanu kanatti dubbata. Rakkoo waldiyaatti uumamisa wajjin wal qabatee barattoonni guyyaa har'aa kana dhaadannoo hiriira ajjeechanii Oromoo irraa akka dhaabbatu gaaffii adda addaa gaafachaa turanii hiriira baanii sagalee isaanii dhageessifachaa turanii barataan immoo ona Adaa Bargaa lubbuun isaa keessa jira yaallamaatuma jira. Miidhaa cimaa irra qaqqabeera. Yaala akka galee jiru mucaas immoo bilbilaan akka yaallamaa jiru nuuf himee ture. Kanumaan wajjin wal qabatee barattoonni ona keenya keessatti argaman barattoonni mana barumsaa Hincinni irraa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaan waliin ta'uudhaan sagalee isaanii dhageessisaa turanii ajjeechaan Oromoo irraa haa dhaabatu, hidhaan Oromoo irraa haa dhaabatu jechuudhaan sagalee dhageessisanii dabalataan immoo hojii Wallagga Lixaa Innaaguu keessatti karaa mootummaatiin summiidhaan barataa keenya fixaatii
karaa biraatiin immoo warra sirna durii sirna naftanyaa leellisan kanaan immoo barattoota keenyaa ajjeesuun nurraa haa dhaabbatu jechuudhaan sagalee mormii isaanii dhageessifatanii gara dhumaarra immoo barattoonni kunii bulchaa aanaa fi waajjira barnootaa itti hooggantoonni dhufanii waa dubbisan jedhanii gara galmaatti nammanii bulchaan aanaa barattoota kan dubbisuudhumaaf irree fedhiin qabu jedhee didee itti gaafatamaa waajjira barnootaa garuu dhufeetoo gaaffilee barattoonni ajjeechaa nurraa haa dhaabbatu jedhanii gaafatanii lakkii ani gaaffii isin gaafattan kana ol dabarsuu malee deebii isin kennuurree hin danda'u jedhee barattootumarree deebii gahaa deebisuu fi dhiisuurraa kan ka'e inumaa keessa darbanii jarri kun akka waan roodmaappii hafe jedhanii kan dubbatamaa ture san karaa harka laf jalaatiin barnoota amaariffaan kutaa 1-2 kaasanii akka barattan jedhanii kitaaba afaan oromollee dhiyeessuu fi diduudhaan kan kanumarree barattoonni gaafatanii kanumarree deebisuu diduudhaan bakka jarroonni waa tokkorree homaa warri aanaa kana hoogganan deebii kennuu dinnaan barattoonni sagalee isaanii dhageessifatanii qabsoon keenya itti fufa malee duubatti hin deebi'u haga ajjeechaan Oromoo irraa dhaabbatutti hanga mootummaan kun sirna naftanyaa kiiloo 4 taa'ee leellisu kan hamma dhaabetoo deebi'utti qabsoo keenya itti fufne jedhanii ibsa jennuu barattoonni kunillee waliin baafatanii haala kanaan goolabame. Tole egaa ulfaadhaa mee barataan Oromoodhaa kan yoonaa Incinni kan guyyaa kaleessaa egaa yuunivarsiitii naannoo Amaaraa kana keessatti miidhame maqaan isaa eenyu akka ta'e illee yoonuu kaaftan gaariidha ifa akka ta'uuf dhaggeeffattoota keenyaaf. Barataa keenya kan waldiyaa yuunivarsiitii miidhame wajjin wal qabatee bilbilumaan qofaa yaallamaa akka jiru qofaa gaafattee ammaaf maqaa barataa kanaa adda baafachuu waan hin dandeenyeef qulqulleessan waan jiru qulqulluusaa baruu himuu hin danda'a jechuudha. Tole ajjeechaan kun Oromoo irra bubbuleera kan ammaa kun immoo keessumaa ija ba'eetumatti addatti qaama mootummaan alatti qaamota of ijaaraniin warra sirna naftanyaa duraanii deebisuuf yaalanii fi leellisaa jiraniin ba'aa Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti sagaboombiidhaan Oromoo walitti qabamee jiru fixuutti magaalaa Ararittis magaalota Konyaa Arsiif Baalee garaagaraa keessatti bifuma wal fakkaataadha kan deemaa jiru. Oromoon yeroo garaagaraatti yeroo ajjeechaa kun dhalatu ni ka'a haa ta'utti deebi'ee immoo callisa. Calleesni isaa kun ammoo akkuma durii itti fufu ta'e malee isaa furmaata hin argamsiifneef inni ammaa kunis yoo deebi'e Oromoon callise inumaa itti ammaata malee isaa furmaatni waan argamu miti. Kanaaf ammoo warraaqsi kun ageessaatti deemuu qaba. Ammas akkuma duraanii ka'anii callisuun kun furmaatanii taasa jedhu irratti yaada keessan nu laattanii cuunfaa waliigalaan maree keenya xumurraa. Toleraa furmaanni keenya inni tokkoo fi tokko kan ta'e. Karaa kanumtuu nu baasuu hin dandeenye Oromoon hanga bilisummaatitti fincila isaa kana fiinsee Oromoon bahaa dhiyaan kallattii arfaniin hundisaa walirratti ilaaluu osoo hin taane sirna naftanyaa isa leellifamu kana amma iddootti galee haga walabummaa Oromiyaatti waliin ta'ee Oromoon qabsaa'ee abbaa biyyummaa isaa haga mirkaneeffatutti qabsoo isaa kana fiinsee galmaan amma ga'utti. Dhaabbachuu hin qabu kan jedhu barattoonni illee har'a ibsa ejjennoo isaa waliin baafatan isa kanaadha. Fasumaarree kanaan booda duubatti hin deebi'u qabsoo keenya kana itti fufna kan jedhan akkasumarree onuma kana keessatti magaalaa Mugar kan jedhamu keessatti illee barattoonni waan akkasii kana gaafa isaan yaa'uuf ka'an mootummaan kun waraana itti fe'ee sodaachisuudhaan kallattii adda addaa waan godheef guyyaarraa kana fashalaa'ee borullee sagalee isaanii baasanii dhageessifachuuf. Barattoonni achi qophii irra jiru. Tole egaa ulfaadhaa Oromtichi lixatu lamaa onaa Adaa Bargaadhaa borisin itti deebi'een waan haarawaa jiraate uummata Oromoo karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dhageessisaa kanarraa fayyaa ta'a. Tole fayyaa galatooma. Dhimma warraaqsa yeroo ammaatti guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaan jiru ilaalchifnee kan Oromticha lixatu lamaa magaalaa Incinni irraa odeeffannee sin dhageessifne kan amma kana fakkaata. Egaan akkuma waliin quba qabnu Oromoon erga biyyi isaa Oromiyaan kolonii koloneeffattoota Abashaatti kuftee Oromoos gabrummaan mudatee qabsoo dhaabee hin beeku haa ta'u malee yeroo garaagaraatti moofamee diinonni isaa olaantummaa argataniiru. Gannoottan 5-6 darbanis bifuma wal fakkaataan qeerroof qarreen Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo guutuun aarsaa guddaa erga baasee qabsoo isaattis xumura gochuuf erga jalaan ba'ee booda. Warri gannoottan 27-8 darban mootummaa koloneeffataa Empaayer Itiyoophiyaa takkaa wayyaaniif ergamaa Oromoo ajjeesisaa turan maqaa haaromsaatiin aangootti ol dhufanii Oromoo moossuutti milkaa'anii ajjeechaa fi saamichi qabeenyaa
ilmaan Oromoo irratti raawwataa ture itti fufee jira. Gara fuula duraattis kun akka itti hin fufneef Oromoon ammaan eegii moofamuu akka hin qabnee fi warraaqsa isaas jabeessee dhagaa walabummaan Oromiyaa mirkanaa'ee bilisummaan Oromoo dhugoome mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuu dandeenyutti itti fufuu qabnaan dhaamsa keenya. Turtii qaataa agammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa aga sagantaa keenyatti aanutti kan agaasinitti dhaammannoo natiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee Mo'aabuu baatii uumaan nama borii nu tolchinna.